Akkam jirtu jaallatamootaaf kabajamtoota ilmaan Oromoo. Aras deebinee walitti dhufneerra yeroo xiqqoo isin jalaa badeera xiqqoo na hubattu jedhanii yaada sababaan badee fi arras barumsa keenya kutaa addaatiin walitti deebinee wal arginee jirra. Baay'ee si yaadeera yaadaa fi muuxannoo adda addaa isin anaaf qoodan irraa waan baay'ee baradheera, waan baay'ee argadheera, waan baay'ee isa kanarraa barattan immoo hubadheera waan ta'eef baay'een isinitti gammada. Har'a barnoota keenya keessatti kan nuyi barannu qubee afaan Oromoo. Barnoota kana jalqabee namoota qubee afaan Oromoo sirriitti beekan garuu seera isaa eeganii guutanii hin barreessine ittiin barsiisuuf ture. Booda garuu namoonni baay'een keessattuu namoonni biyya alaa jiraatan, namoonni biyya alaatti dhalatanii guddatan qubee afaan Oromoo kanaan dura hin beekne baay'een duubatti deebiitii qubee afaan Oromoo irraa jalqabee nu barsiisii yaada jedhu waan naaf kaasanii fi akkasumas immoo haala qubee afaan Oromoo ilaalchisee yeroo ammaa uumamee jiru kana ilaalchisee qubee afaan Oromoo abaa caadaarraa jalqabuun akkanarra jiru hubadheen duubatti deebi'ee gara kanaatti dhufuuf dirqame. Kanaaf har'a qubee afaan Oromoo walii wajjiniin baranna. Qubeen afaan kamiifiyyuu mallattoo sagalee afaaniiti. Afaan kamiifiyyuu jechuudha. Afaanonni baay'een qubee isaan fayyadaman qubee laatiinirraa argatan yookaan qubee laatiinirraa fudhatan afaan Oromoos dabalatee jechuudha. Kanaaf qubeen afaan Oromoo qubee laatiinii fayyadama. Qubee laatinii fayyadamee akkaataa afaan sanaaf ta'utti boca isaa sirreessee akkaataatti waamama isaa sirreessee itti fayyadama jechuudha. Kanaaf qubeen afaan Oromoo maal fakkaata? Qubeen afaan Oromoo akkamitti dubbatama? Akkamitti sagaleeffama? Isa jedhu walii wajjin ilaaluudhaaf yaalii goona har'a. Qubeen afaan Oromoo boca isaanii irratti hundaa'ee bakka lamatti qoodamu. Qubeen afaan Oromoo akkaataa boca isaaniitiin bakka lamatti qoodamu. Isaanis qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa jedhamu. Qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa. Qubeen afaan Oromoo gurguddaas ta'e xixiqqaas akkaataan itti waamamuu fi bocamu tokkichuma. Fakkeenyaaf qubeen afaan Oromoo qubee A irraa jalqabee hanga Zaatti jiru kan afaan kan biraa dubbachuudhaaf yookaan jechoota afaan kan biraa fayyadamuudhaaf itti fayyadamus jira, kan afaan Oromoof itti fayyadamus jira. Kanaaf mee qubee afaan Oromoo walii wajjin haala koofnu yookaan hawaamnu. A irraa jalqabna akkuma barame A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Ka, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Ta, Ya, Za, Cha, Ta, Nya, Pa, Sha, Sa, Ja. Isaan gadi kuni qubeewwan dachaa jedhamu. Qubeewwan kuni qubee qeenxee fi qubee dachaa qabu. Qubee dachaa warreen jennu qubee dubbifamaa lama lamarraati uumaman jechuudha. Qubeen afaan Oromoo baay'inni lakkoofsa isaatii kan afaan Oromoo qofaan jechuudha 28. Qubeen afaan Oromoo baay'inni isaa 28. Garuu kan afaanota kan biraa itti fayyadamuudhaaf nu dandeessisu ofitti yeroo dabalatu qubee 33 ta'a. Qubeen afaan Oromoo 28 kan afaanota biraa waamuudhaaf nu fayyadan immoo yeroo dabalatu 33 ta'a. Isaan 28 kun isaan kamiin immoo dabalatee 33 ta'a. Isa jedhu waliin ilaaluu yaalla. Qubee kana keessatti akkaataa nama barreesse kanaanii warri afaan qalama magariisaan barreeffaman irraa kan hafe warri kaan warra afaan Oromoo keessatti sirriitti itti fayyadamnuu fi warra kanneen afaan Oromoo ta'anidha. Warri afaan qalama magariisaan barreeffaman akka Pa, Za, Va, Ja fi Tsaan kuni kan afaan Oromoo miti jechuudha.
Akkas jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo keessatti jechoonni nun kanaan fayyadamnee waamnu yookaan sagalee nun kanaan fayyadamnee waamnu hin jiru. Garuu jechoota afaan kan biraa fayyadamuudhaa fi qubeewwan kan akkasittiin barreessinee itti dhimma baanaa jechuudha. Qubeen afaan Oromoo kanneen kan biraan akkaataan itti sagaleeffamu yookaan akkaataan itti waamamu keessatti wanti adda isa godhu qubeewwan muraasni jiru. Fakkeenyaaf qubee kana yoo fudhanne qubeen kun afaan Oromoo keessatti xaa jedhamee waamama. Afaan kan biraatiin kan biraa ta'uu danda'a. Addaa jechuudha afaan Oromootiif inni kun. Afaan kan afaan Ingiliffaa yoo fudhanne X jedhanii waamu isa kana. Nun immoo xaa jennee itti fayyadamna. Akkasumas qubee kana yoo fudhanne caa akka afaan Oromootti jechuudha. Qubee kan biraanii nuuf mallattoo keenya yookaan addummaa keenya ibsu qubee xaa jedhudha. Xaan afaan kamiyyuu keessa jiraachuu danda'a. Garuu afaan Oromoo fi akka mallattoo keenyaatti isa nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Kanneen kan biraan as keessatti wanti akka naaf hubattan barbaadu qubeen afaan Oromoo kuni bakka lamatti qoodama. Qubeen afaan Oromoo kun sila boca isaaniitiin qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa jennee addaan qoodneerra. Amma immoo akkaataa itti fayyadama isaaniitiin qubeen afaan Oromoo bakka lamatti qoodamu. Isaanis dubbachiiftuu fi dubbifamaa jedhamu. Dubbachiiftuu fi dubbifamaa. Dubbachiiftuu warri nuun jennu warra ofii isaaniin sagalee mataa isaanii qabaatan akkasumas immoo dubbifamaatti hirkatanii dubbifamaa duuba bu'anii dubbifamaa sanaaf sagalee kennuu danda'anidha. Isaan barreeffama kana keessatti warra diimaadhaan barreeffamanidha. A, E, I, U, O. Isaan kuni qubee xixiqqaa keessattis qubee gurguddaa keessattis jiru dubbachiiftuu jedhamu. Warri hafan qubeewwan dachaa dabalatee dubbifamaadha. Sagalee mataa isaanii hin qabani. Sagalee uumuus hin danda'ani. Dubbachiiftuun garuu sagalee mataa isheetii qabdi. Een kuni sagalee mataa isheetii qabdi. Qubee dubbifamaa kan biraatti immoo dabalamtee yookaan itti hirkattee immoo qubee dubbifamaa sanaaf sagalee hin kenniti jechuudha. Qubee afaan Oromoo kana fakkaata gabaabumatti qubeen afaan Oromoo. Qubeen afaan keenyaa aarraa jalqabee aabaa caadaa jedhamee akka kanattidhaan beekamaa jechuudha. Etu gara sattaanutti hin darbiin dura ergaa tokkoon isiniif dabarsuu barbaada ilmaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo rakkoo guddaa keessa galaa waan jiruu fi akkasumas akkaataan itti fayyadama isaatii miidhamaa waan jiruu fi dirqama keenya ba'uudhaaf an akka kootti akka nama tokkootti qubee afaan Oromoo barsiisuudhaaf ka'eera. Amma immoo mee ergaa tokkoon isinii dabarsa yookaan dhaamsan isiniif dhaama. Keessattuu warri daa'ima qabdan daa'imman keessan qubee afaan Oromoo aabaa caadaa barsiisaa manatti jechuu kooti. Gara mana barumsaa yeroo dhaqan akka kamittiyyuu barachuu danda'u. Garuu qubee afaan Oromoo aabaa caadaa kana barsiisuun dirqama keenya waan ta'eef manatti aabaa caadaa haa barsiisnu ijoollee keenya. Nan beekaa namoonni baay'een dhaloota Oromoo ta'anii dhiigaan Oromoo ta'anii ijoolleen isaaniillee afaan Oromoo dubbachuu dhaga'ullee kan hin dandeenye baay'eetu jira nan beeka. Kuni akka dogoggora ta'e isinitti himuun barbaada. Erga Oromoo taatanii ilmaan keessan Oromoo ta'uu isaanii beekanii guddachuutu isaanirra jira. Afaan isaanii beekanii guddachuutu isaanirra jira. Beekuu qofa osoo hin ta'in afaan kanaan barreessuuf dubbisuu danda'utu isaanirra jira jechuudha. Isa kana adaraan isiniin jedha. Qubee kana baduu irraatii baraaruudhaaf ilmaan keenya etuu isaan mana barumsaatti hin deemin sa'aatii isaan afaan hiikkatanitti akka isaan aabaa caadaa lakkaa'uu dubbachuu baranii fi manatti shaakalsiisuutu nurra jira jechuudha. Isa kana adaraan isiniin jedha. Gara barnoota keenyaatti yeroo deebinu qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu jenneerraa mee waa'ee qubee dubbachiiftuu dubbifamaatti utuu hin naqin dura qubeewwan ergisaa yookaan qubee afaan kan biraa an sila jedhe kuni maaliif nu fayyadu yookaan immoo maaliif barbaachisu isa jedhu waliin haa ilaallu. Amma fakkeenyaaf qubee paa jedhu kanaa fudhannu. Afaan Oromoo keessatti wanti nun paadhaan itti fayyadamnu hin jiru. Garuu afaan kan biraadha. Amma fakkeenyaaf poolisii jenna. Poolisii isa jedhu dur Oromoon foolisii jedhee waama. Faa fayyadama bakka paatti foolisii jedha. Paastaa, baastaa jechuu danda'a Oromoon. Garuu afaan namoota afaan saba kan biraa jiru sana akkuma ni jirutti itti fayyadamuuf waan nu fayyaduu fi paa fayyadamna jechuudha.
Zaanoo zayita yookaan zayitii isa jedhamu afaan Oromoodhaan yeroo barreessinu zaa kanaan jalqabna. Sayitii jedha dur Oromoon yeroo zayitii waamu jechuudha. Kan biraan vaa fakkeenyaaf viidiyoo jechuu yoo barbaanne yookaan viidiyoo jennee barreessuu yoo barbaanne vaa kana fayyadamna. Viidiyoo jechuus hin danda'ama jechuudha. Zaanis akkasuma televezyiinii isa jedhu televezyiinii dojaa kana shaa fayyadama Oromoon jechuudha. Tsaa iddoo kamitti fayyadamna? Amma fakkeenyaaf afaan Amaaraa keessatti tsahaayi jechi jedhu jira. Tsahaayi jedha Oromoon dur garuu akka afaan jara sanaatti afaan isaanii fayyadamuudhaaf yookaan dubbachuudhaaf yookaan barreessuudhaaf akka nu fayyadutti isuma kan isaanii fudhannee itti fayyadamna jechuudha. Gara dubbachiiftuutti yeroo deebi'u dubbachiiftuuni mataa isaaniitiin sagalee ofii isaanii qabaatu akkasumas dubbifamaadhaaf immoo sagalee kennuu jenneerra. Mee akkamittiidhaan sagalee uumuu danda'u yookaan akkamitti sagalee kennuu danda'u dubbachiiftuun? Dubbachiiftuun sagalee mataa isaanii qabu dubbifamaadhaafis sagalee kennuu jenneerra. Akkamitti isa walii wajjin haa ilaalu. Fakkeenya muraasa fakkeenya gabaabaa fudhadheen akkaataa dubbachiiftuun sagalee uumanii isiniif kennuu yaala. Dubbachiiftuuni sagalee yeroo uumanii sagalee gabaabaaf sagalee dheeraa uumu. Barnoota kanaan duraa keessatti ilaaluu dandeessu waliin baranneerra waan ta'eef waa'ee gabaabinaaf dheerina sagalee. Gabaabinaaf dheerinni sagalee dubbachiiftuu irratti hundaa'a. Dubbachiiftuuni warra kana shanan jenneerra dubbachiiftuun afaan Oromoo keessatti jiranii warra kana A, E, I, O, U dha. Isaan kuni akkamitti sagalee gabaabaa uumu, akkamitti immoo sagalee dheeraa uumu isa jirmee walii wajjin haa ilaallu. Aan kuni tokko taatee yoo barreeffamtu sagalee gabaabaa A jedhu uumti. Yoo lama taate yoo A sagalee dheeraa sagalee gabaabaa jechuudha. I, O, U. Akkasittiidhaan sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa uummatti ofii isheen dubbachiiftuuni jechuudha. Dubbifamaatti dabalamtee yoo akkamittiidhaan dubbifamaadhaaf sagalee kenniti isa jedhu immoo waliin haa ilaallu. Qubee baa haa fudhannu. Qubee A tokko yoo of biratti fudhatee sagalee gabaabaa ba jedhu kenna. Yoo A lama dabalatee ba be bi bo bu sagalee gabaabaa sagalee dheeraa yoo dubbachiiftuun tokko taate sagaleen gabaabbataa sagalee dubbachiiftuun lama taate immoo sagalee dheeraa qabaataa jechuudha. Kanaaf dubbachiiftuun ofii isheetti sagalee qabdi dubbifamaatti immoo hirkattee yookaan dubbifamaatti dabalamtee dubbifamaa sanaaf sagalee laatti jechuudha. Walumatti fufnee haa fudhannu. Caa cee kanaaf kanneen kan biraas akkuma kanatti sagalee kennitiifi jechuudha. Daas fudhachuu dandeenya. Da, de. Kanaaf hunduma isaanii yoo jechuudha. Tokko isaanii ittiin hojjechuun barbaachisuu danda'a garuu fakkeenya ittiin hojjennee hundumti keenya ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo keessatti qubee dubbachiiftuun sagalee mataa isheetii qabdi. Dubbifamaafis sagalee kenniti. Sagalee isheen dubbachiisurraa uumamtu immoo gabaabaas dheeraas ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo keessatti dubbachiiftuu irratti hundaa'uudhaan sagaleen ni gabaabbataa ni dheeratas. Dubbifamaan sagalee mataa isaanii hin qabanii garuu dubbachiiftuu of duuba buusanii dubbachiiftuun sun dubbifamaadhaaf sagalee kennitee sagalee uumuu danda'u jechuudha.
dubbachiiftuun ofisheefis sagalee qabdi, dubbifamaafis sagalee laatti. Kanaaf kana fakkaata waa'een qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo akkaataa kanaan uumaman irratti hundaa'uudhaan akkamitti sagalee fi jechoota gabaabaa, dheeraa, jabaa, laafaa fuudhaaf irra buta baranna isa jedhu immoo barnoota keenya kanaan duraa keessatti ilaalleerra gara fuulduraattis itti fufna waan baay'ee walijiinaan baranna akka kanaan dura jalqabaan karoorfadhee qofa itoo hin ta'in bal'atee akka deemuun irra jiru namoota adda addaa irraa isunumarraati yaada fudhadhee dirqama gara fuulduraatti babal'isnee barsiisuun dirqama akka nutti ta'u sababii hubannee fi waan baay'ee walijiinaan baranna kana caalaa baay'ee barachuudhaaf abdiin qaba. Isinis yaadi keessan tumsa anaaf ta'a waan ta'eef wanta fooyyessuun irra jiru, wanta sirreessuun irra jiru, akkasumas wanta barnoota kana keessatti hammatamutu irra jira garuu ati hin galchine jettanii yaaddanii anaaf qooduu dandeessu deebi'een gara keessaniin qaqqabsiisa. Akkuma sila isiniin jedhe ammas dhaloota isinirraa uumaman daa'imman keessan qubee afaan Oromoo abaa caadaa akka barsiistan adaraan isiniin jedha. Barnoota keenya kutaa itti aanutu walitti dhufna. Baay'ee galatooma, nagaa naaf ta'a. Ulfaadhaa, baay'een isin jaalladha.